Golidi kunne wal jaalatu homa waliin salphatu reefu jaala gammoojjiin ta'in jedheni baddaatiin si baase kaa'e. Siyaadannaa rafeen buluu ayyaada kee. Somebody want. Shama akkam jirtu daawwattoota maatii chaanaalii keenya marreegaa kun warras viidiyoo biraatiin walitti deebineetii jira jechuudha. Viidiyoon irra qabadhee dhufes viidiyoo isin bashannansiisa isin bohaarsa jedhe tibba kana kan sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jiran jechuudha. Warreen viidiyoo kana jalqabaaf ilaaltan sabiskiraayib laayik gochuun eegaluun akka eegaltan isin jedha gara viidiyoo. Daawwattoota maatii chaanaalii keenyaa egaa jalqaba irratti kan ilaallu Galaanaa Gaaromsaadha jechuudha. Galaanaa Gaaromsaan egaa wal agarraatii sirba baasee hin turre jechuudha. Amma gara TikTok isaa akka dhufeen sirba haaraa akka baasuuf jedhudha jechuudha. Sirbi haaraa isaa kunis xinnoo sagaleedhaan nuuf weelliseetii jira jechuudha. Walumaan ilaallume. Gammoojjiin ta'in jedheni baddaatiin si baase kaa'e sholee dammoole lafaan adeemtu jedheni mataattan si baadhe kaa'e. Jiinaa baatu yoon hin ciise sholee dammoole si faalaatu waaqno jiike. Harka fuune nooru kun wallisaa Galaanaa Gaaromsaati. Toorri kunis toora TikTok kiyya isa haaraati. Ammaan booda karaa kanaa wal argachuu dandeenya karaa TikTokitiinis yeroo dhiyootitti waan haaraa isinii qabadhee dhufaan jira. TikTokii kanaanis walaa hordofnuu galatoomaa jiraadha. Andu'aalam Gosaa lamaffaarratti Andu'aalam Gosaa laalla. Andu'aalam Gosaan sirba Gungumee jedhu torbeewwan lamaan dura karaa Vision Entertainment lakkiseetii jira. Maarreegaa sirba kanarrattis hedduu jaallatamummaa argatee jira. Sirbi kun egaa Gungumee kan jedhu kun view miliyoona 1 ol argachuuti danda'eetii jira jechuudha. Waloma walini waloma. Waloma walini waloma. Waloma walini waloma. Viidiyoo kana ilaaltanii akka isin baay'ee ajaa'ibsiifattan abdii guddaan qaba. Baay'ee tokko na ajaa'ibsiise. Galaanaa Gaaromsaa haadha manaa isaa waliin yeroo inni shubbisaa jirutti hedduu bareedu. Galaanaaf haadha manaa isaa shubbisis hedduu tokko irraa bareeda. Mee walumaan ilaallu. Golidi kunne wal jaalatu homa waliin salphatu reefu jaalala keen qabaanu baddu jaalie kunne konsi banaa seenii koomana jaarratu otoon si dhungadhee barinee boddu. Warri dhiiraa tibba kana hiriira nagaa guddaa geggeessaniitii jiru. Mee hiriira nagaa sana walumaan kan ilaallu ta'a. Nuti jiraattonni magaalaa kanaa sababa dubartoota hedduu gurguddaatiin iddoo taaksii dhabaa jirra. Injiraannu magaalaa kana keessa mootummaan fala nu alaati ta'uu baannaan injiraan. Mucaa xinnoon kun egaa si yaadannaan jedhee sirba Shukurii Jamaal tibba darbe keessa baaseen akkaataa inni itti lafarra gangalatu baay'ee tokko nama hawwata. Siyaadannaa rafeen buluu ayyaada kee. Hirriba keessa na gangalchaa waa'een kan kee. Daawwattoota maatii chaanaalii keenya viidiyoon keenya irraa akkana fakkaata ture. Akka ittiin bashannantan bohaartan abdii guddaan qaba. Hanga viidiyoo biraa wal arginutti nagaatti.